bukkaa baachuun tokko roob diiniitii baachuun tokkoon teessi mana baachuu tokkoon seene tuwwee baachuu tokko dhaabdee marqaa baachuu tokko baastee takkan baachnee takkan nyaanne utuu baachnee takka nyaannuu hin dhufe baangal majaaree kan gaaddidduun mana caalee harka tokkoon buta baata harka tokkoon guca baata buta isaatiin na butuu fi guca isaatiin na gubuu fi dubartiin mana wallaantu gola gaangee xobna gootee balfaa garbuun irra buustee qicaa daadhiinatti guurtee achi ka'een finxiriire akka harree soolsi ciniineedha. Isaan kun walaloo warra nuyi boodii jennee moggaasuu dandeenyudha jechaadha. Gara biraa ribaaldeedha fakkeenyaa fi qomoo walaloo kanaas akkuma isa kanaan duraa waa'ee dhiiraaf dubartiiti haa ta'u maleessa inni kun xinnoo ishee isan of ukkaamse sanarraa kaasa. Fakkeenyaa fi dhiifama naa godhaa maal nama natti jaarsa miinaan jechuu dandeessu yoon kana dubbisu. Yoon barbarree laga dhaabee sangaan badee keessan dheeduu yoon jarjaree bira baasee argaan qabdee keessan keessu heedha. Yookaan sirba Haayiluu Disaasaa yoo yaadattu ta'e mucaa bareedduu sana dubbisanii siree faamilii irratti kuffisanii akka muuzii irraa quncisanii akka warra garii baatu irraa shubbisanii yoo kanaan achi immoo inni fakkeenyaa fi hinaaffaanii micciiree qabeenii yoo bariiteen saawwa yaastee dafinee na yaastu gaangee yoo nama yaaddee muujalee na nyaattu waan keedha. Isaan kun hundumtuu isa Salamoon dhiyeesse sanaa fi afaan Oromoo kana hundumaa horeera sani jedhe fakkeenya akka ta'uufani malee isin fuuldura dhaabbadhee jaarsa salphaa ta'uuf miti. Gara biraatti isinii dabaluudhaaf mucaa boddosee jakuullee jedhee sossobee na fuudhee birriin okkotee shan guutee jedhee sossobee na fuudhee yeroon okkotee harka kaa'u barariin ukoo na guutee yeroon boorsaasaa harka kaa'u rigaa 55 fuudhee kan na dhibe kan haadha isaatii sabbata mudhii irraa na hiiktee ilma ishee gannatti dhiistee isaaf hin dubbisu. Adubbifamoo sabbata mudhii irraa na hiiktee ilma ishee gannatti dhiiste agguudduu lafatti dhiibee haduutuuf natti gannatti dhiibee ani hin duune galata waaqii wantichoo safara isaati ciiseen ilaale karaatu turee mi'aa akka baaduetti. Inni irrooti kene beetu biyya kana jiraanna biyya Neezerlaand jiraanna biyya dimokiraasiin harka dhibba keessa dhibbarrattu waa muraasa dabalatudha. Isa irrooti kenne namu maal akka inni ta'e isinitti mun barbaachisa natti fakkaanne garuu Oromoo wanta sana qabaayidha. Afaan Oromoo keessa waan akkasii jiraay yoo jechuu yoo baruu barbaanne fakkeenyaaf tokko isinii kennuu nan danda'a. Laki baa qalbii sireen naan cabdi sireen koo siree sooyyamaa obboon koo galee dheekkamaa laki baa qalbii kuni isa irrooti jedhu sana walumatti qabaatti Oromoon qoosaa qabaayii ni jennee yoo gaafanne egaa kunumti mataan isaa qoosaa ta'uu danda'a garuu waa tokkoon isinitti hima qoosaa durii qotee bulaa biratti odeeffaman ijoollee qotee bulaati baay'een keenya gaxariitti guddanne baadiyyaatti guddanne waa baay'ee dhageenya inni baadiyyaatti dubbatamu isa magaalaatti dubbatamuuf badaa mi'aawta inni magaalaa keessaa immoo isa baadiyyaatiif badaayyuu mi'aawta garuu tokkoon isinitti hima yookaan lamaan tokko qoosaa duriiti
abbaa faadhatu maa isaaniitti jiru yuu mucaa gurguraan tokko ulaa baneetti seena. Jennaani afaanii mi'aawu afaan ijoolleetiin abbaa maal hojjettaa innaan haadha kee jilbishee dhukkubnaan jilba kootiin sukkuumaa fi jiraa jedheen. Mucaan deebii kan argatee gara hasaasaatti fiige deebi'ee. Guyyaa kaan isaanii taa'ee irbaata eeggatutti mucaan dhufee abbaa hamma irbaanni qaqqabutti ayyeedhaaf kaatee jilba keetiin jilba ishee sukkuumtuu fiide. Gara biraas ni dabalee. Abbaa warraa fi haadha warraati haati warraa dhukkubsatanii sireerra waggaa yeroo baay'ee turaniiru. Gaaf tokko akka fedhettuu lafaa kaanii biddeen wayii qopheessaniif nyaachisuuf jedhanii naani gamaaf gamana bidda gamaaf gamana tuutaanii haati warraa akkuma fedhettuu gad jedhanii to'a bidda fuufanii gad jedhnaan abbaa manaa qaami isaa daaraa tuqee argu. Maali abbaa warraa koo hundattuu fayyitee naman taatu jettanii daaraa keessa suuqtanii. Jennaan namichi anoosi dhukkuba hedheeni malee kaanee waa yaalluuree hedhee gaafannaa. Waan qoricha ta'u beekuu hiikaa malee itteedhan. Qoosaa jabana kanaa immoo ijoolleen yaanni wal godhan yoo isinitti mee tokkotu lama ta'anii wal bira ta'anii to'a isaaniitti inni tokko amuummata inni tokko amuummannaan inni taa'ee ilaalu afaan isaa keessa quba kaa'e. Maala keetiif afaan koo keessa quba keessa innaan sittuun bi'in malee maaltu si dhibee jedheen. Namichi tokko immoo soba jaallataa jedhanii booddee adamoo dhaqeen galee dheetii maal ajjeestee innaan kurupheen xiyyiitiidhaan dha'ee eessa ishee dhooftee innaan miilla isheef mataa ishee walitti rukuteedha. Maal naman akkam gooteetti miilla isheef mataa ishee walitti rukuttee innaan miilla ishee ol kaastee gurra ishee huqqatti turteedha. Isaan kun hundumtuu qoosaadha. Kanaaf Oromoon qoosaa qabaa jechuufani kan hundumaa kan inni isiniin jechaa jiru garuu qoosaan Oromoo bifa kamiin of mul'isaasa jennuu fi bifa walaloon bifa geerarsaan bifa mammaaksaan bifa weedduu cidhaan bifa weedduu da'umsaan bifa holootiin akkasumas afoolaan akkasumas saadoodhaan ani hammanatu natti mul'ate. Warri dubbii kana gadi fageessanii qorachuu barbaadan kana caalaa saaxila baasuu danda'u natti fakkaata. Egaa akkuma beennu akka sirna gadaatti namni umriidhaanitti gulantaa umriitiin hiramee deema. Ijoolleen gara waggaa 8 gadi jiran akkuma beektan abidda bira ta'anii taphatu ibboo taphachuu jira ibboon teenii taphachuu jira. Mock fights yookaan mock drama adda addaa kana hojjechuutu jira. Achi keessaas fakkeenya baay'ee isinitti himuu nan danda'a garuu muraasa isinii kennuudhaaf ibboo yeroo taphatan fakkeenyaaf arrabsoo isaan wal arrabsantu jiru. Utuuni arrabsicha isiniin kenniniin fuuldura biyya Ameerikaanii fi biyya Ingilizii faa kana keessa waggaa dhibboota 3 darban kana keessa wanta developii godhan popular culture keessa roast comedy wanti jedhamu tokko jira. Roast comedy kun wal qoccoluu keechaati. Qoccolloodha wal aarsuu garuu warra kuttaatti deemu walitti kolfuudha nama ofitti kofalchiisuudha jechaadha. Ijoolleen keenya wanta akkasii kana abidda biraatti taphachuutti kaati roast comedy kana. Fakkeenyaaf ibboo gaafataa ibboo deebisuu dadhaba. Dhugiitti jedhe yookaan iddoo kaan itti immoo akka jedhamutti biyya naa kenneedha biyya kennaaf. Yeroo sana utuu deebisanii fuuldura arrabsootu jira akkas miti. Arrabsoon sun maal fa'i yaadattu? Dhugii yoo jedhe dhugee baqsaa bulee baddaa'edha. Kan koo madaadatti kan kee qadaadatti kan koo madaala fayyaatti kan kee qadaada cabaatti irraan gadee kaadhu bofa diimaa nyaadhu gufuu guguuftuu jala bahitu dhudhuuftuu ganna bahi handaqii irra ciise albaatii gadhiisi dhagaa tooraa ta'e bifaan hoolaa ta'e dhagaa tarree ta'e bifaan harree ta'e eelee jala loyi haadha kee harkaa dhoyi shumburaa manaa gadii gungumaa manaa badeedha. Abbayyii duuba qilxuu albee fuula dhiqqoo jedhee arrabsa mucaa. Eega akkas jedhee arrabse amma gaanii aarseeraanii wal aarsaniiru kuni kompitiishinii sana borii akka mo'amne kittibaatii siifata wechaasaati.
iree testing jedhu warri faranjii achi booddee reconcile gochuu qabu. Kanaan nafu dubbiin safuun cabeera arrabseeraani kanaan nafu safuu sana deebisee ijaaruu qaba. Maal jedha fardin dannabsu an kana caalaa sin arrabsu waraabessi adda booqaa siyaa sallaqsu deebiinsaa kana dhaydheetti hima. Okay? Kuni abidda biratti isa ibboodhaaf taphatamu. Yoo kanaan achi immoo ijoolleen lama abidda bira ta'anii wanti taphatan tokko jira. Kottu adamoodhaan naayidhu warra guddaarraa warra hangafarraa baranii jechaadha. Gafarsa ajjeesanii galu warri guguddaan arba ajjeesu leenca ajjeesu hin geeraru. Ijoolleenis isaaniin akkeessuudhaani kottu adamoodhaan naayidhu. Inni tokko naqoedha. Fakkeenyaaf maqaan isaa abbaa bookaati hin. Achi hin geeraranni tokko ajjeesee hin galeedhee geerara mucaan waggaa 8 jechaadha. Maal jedhee geerara? Abbaa bookaa gadhitti mana kee boroo taa'ii gaayyaa kee huuffee kaa'ii anillee ajjeesee hin galee kan hin ajjeesetti iyyuu qurquraa gumbii jalaa dhagaa daakuu jalatti gemmi abiddaa gamatti nama taa'u biratti boojjitoo masas godheen adda isaa basa godheedha hantuuta ajjeesee jechaadha sini galee. Kun ijoollummaatti isa taphatamu. Guguddaa ta'anii waggaa 8 waggaa 18tti adamuu dhaqanii namni tokko fakkeenyaaf booyyeedhuma ajjeesee wanni fokkora baay'ise yoo dhagaanii itti qoosu namicha sanatti. Maaliif warri fokkoru silaa warri geeraru warra arba leenca ajjeesedha namni tokko booyyee yookaan kuruphee yookaan bosonuu ajjeesee hammuma sana baannachuu qaba isinitti fakkaata. Kanaaf namichas akkas ta'u kanatti maal jedhuuni maal jedhe abaluu jedhu fakkeenyaaf Tolasaa dhawoo ta'e maqaan isaa maal jedhe Tolasaan gaafa booyyee ajjeesee jedhu. Inna geenyaatu waa inni jedhu maal jedhee geerare yaa jedhu lafa dabootti akkas jedhu jechaan ittiin jiruu hojjechuudhaaf qoosaadhaan of jajjabeessuuf. Geeshoo jala gugadheen eeboon lama tumadhee gaafa laddaa waraane akka arbaa caraane hamma gafarsaa gaa gogaansaa farsaa ta'a kalaadaa qacaqqacee qaatana bajabbaje afaansaa kalaadaadha amaaraaf asaamaadha jedhu akkas jedhee geerareetti hin jedhu. In jenne namichi isaanumatu kireetii godhee akkasitti hin jedhee aarsaa roast comedy inni nuyi jennus waan akkasiiti jechaadha. Egaa jiran warqeen harkaa qaba nama sibiilaatiif aadaa keenyatti sin'ee ijaa hubachuu dadhabne nuyi kanan qabnu jennee isaan immoo maal qabu nuun jedhan dhuguma maal qabna nuun qabnu sintu beeka malee warra kaaniin akka jechuu jechaadha. Kanarraa Waaqayyo nu haa oolchu qabna waan baay'ee qabna. Fakkeenyaaf weedduu cidhaa keessatti yeroo wal arrabsanii nuyi durbeen keenya nu durbeen waayyuu yoo bishaan dhaqne yoo qoraan dhaqne yoo dhiira garree karaarraa gorree mee darbaa jennaa jedhu. Garuu durbeen isaan sanaa jedhu durbeen warra abaluu yoo bishaan dhaqxe yoo qoraan dhaqxe yoo dhiira garte kosorruu jetti olgorruu jetti soqolluu jetti hudumaa jetti maal hin dhumaa jetti. Yoo kanaan achi immoo yeroo isaanii bakka wal fuudhanii galanii bakka dhaquuf malan sana galgala sana yeroo dhaqanii utuma intalli waa tokko iyyuu godhin maa jedhanii aarsuun muka qottoo qiyyee akkati qophoofte obboon hin qophoofne lukan sochoosiyye ittiin jedhu. Mammaaksaanis jira. Mammaaksaanis wanti nama kofalchiisan baay'eetu jira. Nama kofalchiisaa wanta ergaa dabarsan fakkeenyaaf laftis bayeessa jette jaartiin siree irraa kufteedhan kun mammaaksadha. Waa kaa'uun hin badu jette jaartiin durbummaan hafteedhan kunis mammaaksadha. Kaleessa nannana qabanii har'a huuba qoonqoo namurani anoo qunxuraan dhume jette intalleedhan. Hiddi ka'ee hiddan beeku ijoollee garaa gara naa eegaa jette jaartiin jedhan. Isiniin galle mini? Isinii galeera shoo? Akkas ollaa gaafadhaa. Wal dha'ee na dha'aa jedhe namichi gabaa baqateedhan. Lafattuu natti gamaanii kooraasii olitti yaabaa jedhe namichi jedhan waaqaan jechuu isaati. Egaa kanarraan waggaa 8 al tokko yaadatti yoo ta'e yookaan warra dubbistanii beektanii buttaa wanti qalan jira bara buttaa gaafa buttaa san waggaa 8tti al tokko jaarsi yeroo inni itti safuu cabsuudha.
safuun sun hartuma isaa wanta dhagaamee hin beekne jedhu haadha manaasaatiin yookaan dubartii ollaatiin wanta inni jedhu wanta gurri namaa hin fudhannedha. Ammatti amma yeroo yaadnutti jechuufan. Yoomi kan kana saalfachuutti kana eega amantee bakkeedhaa dhufan kana fudhachuutti kana amantee islaamaa amantee kiristaanaa eega fudhachuutti kaanne wanti kun safuudha kun akkasiin jedhamu jechuutti kan. Haa ta'u malee yeroo sanatti waggaa 8 al tokko akka garaa isaanii dubbatu jaarsoliin jaartiitti jechaadha. Maaf akkas godhu jedhamee yeroo jaarsolii bulan gaafannu sababi isaan kana godhanii fi yoo nuyi kanan goonu ta'e dargaggeessatu intala sodaata leeyya'a qaanaa kanneetii sodaatu waada shan fakkaatuu sayidhan beektu akkas jechaadha. Kormatu goromsa leeyya'a qaanaa generational continuity tu citaa boqqollootu sandaabu xaafiitiin daraaru yoo nuyi akkasiin goonu ta'e dhaniitii sodaatu jedhama. Egaani ammaaf nagaa hedduu galatoomaa.